السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن فياكي سني نجا جرتني أمني أورمو كبجم توتا جالتم توتا هردفتوتا فيسبوك كيا أكسمش channel يوتيوب كيا جتورا أكم جرتن نجا جتي فياكي سني الحمد لله نجا جرة بق نجا جراتني نجا نجراتشو باتوس نجا جرة جتشون in hafu maal jennaan nageenni kan rabbiitu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu naannoon Oromiyaa nageenni jiraachuu baatus nagaya rabbii qabaachuu akka hin daganne jedha. Maaliifi nagaya illee kan fudhatu uummata Oromooti. Nagaya fudhatu kenna maali jechuudha. Nagaya fudhatu kenna mootummaa cunduraa mootummaa diina ummataa tahe mootummaa waggoota hisaaba hin qabne ummata Oromoo bitaa ture gurgurataa ture dhiiga ummata Oromoo dhugaa ture dhiiga qabsaa'ota Oromoo jiisaa ture dayfa ummata Oromoo tinjiraataa ture kan lafee ummata Oromoo qeerroo fi qarree ummata Oromoo waraabessa nyaachisaa ture ufirra tursiisuun ufii nagaya of dhorkudha malee nama biraallee hin komannu yeroo takka ufii of haa komannu jechuudha. Ummanni Oromoo ufii of komachuu qabu malee nama biraa komachuu hin qabu. Maaliif sababa bal'aa naannootti odoo hin taane biyyattii tahee diniin Afrikaa bulchuu danda'u waan taaneef jechuudha. Ufii of komachuu qabna. Kanaaf cundurallee nutu achi kaayee ummata Oromooti ka achi kaayee feetanis dhiiftanis ka achi kaayee cundura ummatuma Oromooti. Ka ofirraa kaasuu qabus ummata Oromooti. Ka ofirraa kaasus ummata Oromooti. Ka awwala ofirra kaasus ummata Oromooti. Ka ofirraa kaasus ummata Oromooti. Ka ofirraa akka kaasuu barbaachisullee ummata Oromooti. Kanaafuu yeroo takka of komachuu qabna jechuudha. Kanatti aansee kan jechuu barbaadu naannoo Oromiyaa keessa jechuudha. Gujii, Booranaa fi Wallagga maaliif addatti internetiin irraa citee networkiin ala ta'uu danda'e? Sababa cunduraaf jilbiinfachuu dideefi jechuudha. Kun isiniif haa galu. Cunduraaf jilbiinfatee buluu diduu irraa qabsoo Oromoo ciniinnatanii itti fufuu isaanii irraa networkiin ala tahanii jiraataa jiran jechuudha. Networkii internetaan ala tahanii wanni isaan jiraataniif qabsoo ummata Oromoo finiinsuuf, qabsoo ummata Oromoo fuula duratti siisuuf, bilisummaa ummata Oromootiif barbaaduuf. Kanaaf jechuudha wanni isaan internetiin ala tahanii jiraataa jiraniif wanni ummanni isaanii qeerroof qarreen isaanii yeroo ammaa kana adamsamee mootummaa cunduraatii fi mootummaa nafxanyaatiin kun butamaa kun immoo tiyyuu ufarraa qolataa wanni isaan jiraniif waboo jabeessanii waan qabsoo finiinsaniif jechuudha. Ummanni Karrayyuutis akkasumatti haala wal fakkaatuun jechuudha. Ummanni Karrayyuullee qabsoo isaa diina meeshaa gurguddaa hidhateetiniin isaan fixuuf itti deemaa jiru waan ofirraa qolataniif
amma qarran isaanii hidhamuuf adamsamaa jira jechuudha mootummaa cunduraatiin. Mootummaan cunduraa mootiyyuu ummata Oromootiif diina ta'uu isaa ifaan ifatti kalabse har'a osoo hin taane yeroo deeggarsa naannoo Amaaratiif haadholii fi abbootii argitee gadi bayanii ol deebi'uun itti jabaate jireenyi itti hadhaa'e dalagaa dhabee mana ofirraa jiru lolatti erguuf yeroo isaan itti qawwee barsiisan yeroo itti jireenya isaaniitti irratti gargaaramuu qaban irratti qawwee barsiifamanii ajjeefamuuf afaan qawweetiin ijoollee ofiitirraa qabeenya ofiitirraa lubbuun dabruuf yeroo isaan tireeningii godhaa jiran jechuudha amma. Kanaaf mootummaan cunduraa diina ummata Oromoo ta'uu mootiyyuu wanni nama wal gaafachiisu hin jiru. Kanaafiyyuu cundurri durumarraayyuu diina Oromooti jenneeti akkasitti bira dabarra jechuudha. Sun achitti number 1. Kun immoo ummata Oromoo mata haaraa jirtan warra Oromoo Karrayyuu jechuudha. Ummanni Oromoo Karrayyuu baay'ee tokko waan ummata Oromoo boonsu waan ummata Oromoo mataa ol qabachiisetiin akka deemu godhu dalage jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko namatti tola. Ammallee ummanni Oromoo akka ummata Karrayyuutitti uf beekee diina ofirraa qolachuun waan takka wallahi waan nama salphachiisu osoo hin taane waan nama gammachiisudha. Waan nama gammachiisu dalaydan waan ummata Oromoo boonsu dalaydan qabsoon keessan akkasumatti taafufu ummanni Oromoo naannolee marti godinaalee marti aanaalleen haga gandaatti jechuudha. Cunduraa fi diina isinitti dhufaa jiru waliigalteen tokkummaan ofirraa qolachuu hin dagatina. Diinni karaa kamiinuyyuu ummata Oromoo keessa jiru fi ala jirullee ka itti seenuuf aggaamatee seenullee yoo ka jiraatu taate yoo ummanni Oromoo walii galtee dhabe qofa. Yoo ummanni Oromoo walii galtee qabaate diina kamuyyuu taankii mititi yoo fedhellee xiyyaarallee yoo inni ka dhufu taate ummanni Oromoo ofirraa deebisuu akka danda'u ummanni Karrayyuu ifaan ifatti parsantii 100 agarsiisee jira jechuudha. Maaliif nafxanyaan ummata Karrayyuutiin haliilamtee dheessinaan cundurri halkan mana ummata Karrayyuu irra deemee tokko tokkoon qabsaa'ota keessaa hidhaa jira jechuudha. Maaliif hidhama? Balleessaa maalii qaba ummanni Karrayyuu? Maal balleesseti? Diina ofirraa dhoorge bar. Naannoon Oromiyaa yoo sila ka mootummaan cunduraa kuniin ka Oromoo ka ta'u taate sila ummata Karrayyuu kanaaf birmateeti rakkoo maalitiif akka waraanni sun itti gadi dhufe irraa qoratee ittisuu qaba jennaan cundurri mootiyyuu maaliif ofirraa deebiftan? Maaliif hin dhuminaa? Maaliif nafxanyaan isin hin fixin ka jedhu dallansuu jechuudha. Akkamitti ummanni Karrayyuu kun dhumuu dhabe ka jedhu dhufaniitiin manarra deemanii hidhaa jiran jechuudha qabsaa'ota akkasumas dargaggootaa fi qeerroo fi qarree ummata Karrayyuu jechuudha. Hubadhaa ummata Oromoo. Godinaaleen marti walii galteen diina isinis deemu ofirraa buqqisaa. Amma achis gara fuulduraattis ammas yeroon ammaa mootiyyuu yeroo qabsoo qawwee akka ta'e akka hin daganne. Qabsoon karaa nagayaa dabartee jirti. Waabootti makamuullee yeroon amma. Cundura ofirraa buqqisuullee yeroon amma. Yeroon itti wal komatan amma odoo hin taane yeroon itti waliif birmatan amma ta'uu akka hin daganne tana isiniif dhaamaa dhaamsa kiyya share waliif godhaa. YouTube channel kiyyallee subscribe gochuu hin dagatinaa. Like share naaf godhaati. Cundura biraan gahaa. Cundurri akkuma nafxanyaan diina Oromoo taate mootummaan cunduraa kunis Abiyyi wajjinu nafxanyaa wajjinu mootummaan cunduraa kalees diina Oromooti
Ar'as diina Oromooti. Gara fuula duraattis diina Oromoo ta'uu akka hin daganne. Hadara. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.